Ashama alkafuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota obsee amboo jalatti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyyaa galata waaqayyoon isiniin jedha. Har'a akkuma guyyaa kaleessaa nama pirankii kennaa irratti dalagee baay'ee natti aananii jiru. Har'a saafiin fi lafiitti keessanitti kennaa biraa kennaa ajaa'ibaa fideefiin dhiifama gaafachuu dhufe jechuudha. Kanaaf maaliif akkanatti haaranii dursanii isaanii toon ibsiin jechuudha. Ani asumaanii maqaa hordoftoota obsee ambootiin galatoomaa isiniin jedha. Waan na jajjabeessitaniif like share. Hello. 33 ايش قال Like share subscribe gochuudhaan na bukkee warreen dhaabbattan hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Obboleessi keenya kun egaa biiziidha, yeroo marayyuu biiziidha. Bilbilisa kun akkanatti gurrana duuchaan isiniin jedha. Yeroon jedhumu yaani dalagaaf natti fakkaata miti. Inna akkasiidhaan isiniin jedha obboloota kiyyaa like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Asumaan immoo wantoota tokko nan gaafadha. Guyyaa kaleessaas waan itti dhagahame Hole nangaafadha achumaan naa deebisaan isiniin jedha. Xumuradhe nama qojet. Maal jettan? Ishee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota obsee amboo kanatti aansuudhaanii yaanni nan qabu biyyeechi nan qabu. Maal isinitti fakkaate obboleettiin koo kunii kennaadha jettee kennaa yaa garuu anis beekadheera wanti kennaadha jedhee eeggeessin jiru. Haa ta'u malee naan dhufee jedhu kaalsii kooti shaamiin surraabii kooti kanumadha wanti biraa wanti kenname hin jiru. Haa ta'u gaa nama erga kennaa kana naaf kennite kennaa kana yookiin argatte yookiin qabatte naa kennite kennaa kana na kiisuudhaaf yookiin haala dhiifama na gaafachuuf akkanatti miti si'ootaa yookiin kennaa biraa qopheeffamee akka ishiin naa dhiyeessitu ni eegaa. Kanaan immoo isinis kanarratti yaada naaf akka kennitan lakki immoo kennaan biraati isinin barbaachisu dhiisaa hojjettanis hin ta'a. Lakki immoo si'ootaa biraatiin siyaakiistuu hojjettanis yaada keessan irraan eeganii kanadhaa kanarraan hafe umtuun jiru kan kanarras immoo nama maddee rifachiisus hin jiruun jedha. Kanarraa yaada kanaan raa'afe sanirraan eegaan jedhe. Haa ta'u obbo Baqqalaa amma gara istuudiyoo kiyyaa kanatti eeyyamamaa taatanii istuudiyoo kana keessatti argamuuf maaltu isinitti dhaga'ama? Maal addasiyyuu wanti baay'ee tottole maaltu natti dhaga'ama? Ergasii biraakii meeqa anama mana kana seenuu ijoollee mana kana seenummaa seenaan dursa osoo hin dubbatiinan silkii barbaada. Maali akkasiis dalareera moo? Egaa lamma kanaan booddee jechuun istuudiyoon kiyya istuudiyoo kabajamaadha. Yaani miidiyaan kiyya miidiyaa kabajamaadha. Abet jechuun irree garran jira irree ganamaan baasaa jira. Waan biraa miti ifamaa kanaan kanarraan kan hafe inni biraa guyyaa biraan alaadhaati kanarraan kan yaada qabu kun goolabeera. Maal goolamde goytoon goolamiin kaateko. Na hordoftoota kiyyaa yaani lammata biyyoo faana jechuudha malee waan amanatti mufatee miti aadee. Garuu mufateera amma mana seenu kaameeraa barbaade jechuudha. Dangaafa jalqabaa pirankii irratti dalage guyyaa biraa deebi'ee pirankii irratti dalaguu hin danda'u isiniin jedha. Kanaaf immoo hundumti keessanuu wanta isiniif dhaamu tokko yaani waa'ee YouTube irratti mucayyoon tokko maal fa'i barbaachisaa manaamini waan akkamiitii naan jettee yaani wanti inni barbaachisu maayikiin kun jirti qodaa ishee si agarsiisa jechuudha. Goolabe. Eeshi. Maalan kennaa? Maqaan itti dhabe. Inni ishee kaartoon
Buletin keenya YouTuber natti fakkaata nagaafatte viidiyoo jalatti jechuudha. Warreen kaanillee warreen faan hojjechaa turre suura isaanii ergeen tureeni jechuudha. Yoo kanaadha jechuudha. Kuni maaliif si barbaachisa yoo jette tokkoffaa sagalee guddistuu qaba. Wantoota viidiyoo kaameeraa kee irra kaawwattee waraabbattu qaba jechuudha. Suura isaa faanaan si maxxansa jechuudha. Yaani sagalee guddistuu qaba. Ifa sii kennuu danda'a bilbila kee. Ana fakkeenyaaf kaameeraa miti kan hin fayyadamu. Buleetiin tokkos kaameeraa fayyadamtamoo bilbilaadha naan jettee turte. Ani kan hin fayyadamu kaameeraa toon ta'ee bilbilaadha jechuudha. Bilbila Samsungii A13 dha kan hin fayyadamu jechuudha. Bilbilli isaa baay'ee mirxiidha. Video seeraan si waraabaa dafee si hin guutu si rakkisu yoo argatte bilbila sana bitadhuun Samsungii A13 jechuudha. Samsungii haaraa bahe sana jechuudha. Isa bitadhu yoo siif ta'e obboleettiin immoo YouTuberidhaaf maaltu barbaachisaa biyyatti yeroo galee jette kuni widdiidha. Tokkoffaa maayikiin kunis widdiidha jechuudha. Kanaafi maayikii kanaafi wanta dubbachuu qabdu ifaadha jechuudha. Ifti immoo maal keessa akka jiru qoositti nagarsiisaa. Ifichis maal keessa akka jiru jechuudha. Mana fida. Ifama guddaan isiniin jedhaan ture dhiifama. Meeshaa wanti naala ta'e jechuudha. Maayikiin immoo kanaadha jechuudha. Maayikiin kun kanaadha jechuudha. Kana akkasittiin bitattu jechuudha. Sin fayyada jechuudha. Biyya keessatti yeroo galtanii warreen nama fakkeenyaaf dandeettii garaagaraa qabdan daandii irratti baatanii piraank nama gochuu barbaadanii sin fayyadan isiniin jedhaa. Tokko kanaadha kan isin fayyadu. Bitadhaa kutaa dhiifama isiniin jedhaa. Ifti immoo kanaadha jechuudha. Ifa kana. Ifti kun amma fakkeenyaaf yeroo marayyuu viidiyoo mana keessatti waraaba. Ifa kanaan waraaba jechuudha. Ifa kanaanii mutti isaa akkuma jirutti noormaalii ta'ee isiniin agarsiisa jechuudha. Ifa kana yoo isinii danda'ame bitadhaa. Hin cabu, hin cabattanii sodaatina. Hankiyyoo omaan cabne kana keessa kaayidhaan kan hin galche jechuudha. Kana akkasiin isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa. Kanaafi ifa kana yaani suuqii kamiyyuu iddoo wanti ittiin argattu jechuudha. Iddoo bilbila bittanii. Kanaafi ifa kana bitadhaa koottaan isiniin jedha. Irra calaa wanti akka ifa kanaafi tokkoffaa akka kanaa. Maayikiillee aadee yaani as keessaayyuu isa wanti dheeraa argachuu dandeessu jechuudha. Isa kuno akkasii argachuu dandeessu maayikii jechuudha. Maayikiillee isa dheeraa argachuu dandeessu kanaadha kan isin barbaachisu. Irra calaa baay'ee widdiidha jedhan asittanillee gaafadhee toon ta'in namoonni widdiidhaanaan jedhanii maybe isinitti mul'ata jedhee yaada kinoo kana jechuudha. Amma kinoo kan maaniin kan waraabaa jiru jechuudha. Power bankiin immoo ificha faana walitti gatamaa mannaan ifa sanaan waraabaa jira jechuudha. Power bankiin ifa sanaan waraabaa jira jechuudha. Bilbila guuttadheen power bank irratti sakka'een iddoo barbaade taa'ee ifa kanaan waraabuu nan danda'a. Yeroo gara baadiyyaa deemtanii ifa kana fudhattanii power bank fudhattanii yoo deemtanii viidiyoo baay'ee bareedaa viidiyoo baay'ee namatti tolu waraabuu dandeessu jechuudha. Kanaaf power bankiin isin barbaachisaa. Jalqaba irratti asan ibsaan biyya keessatti wanti ta'u waan ta'eef wifi's kan irraa guuttachuu dandeessu. Bilbilas guutuu danda'ama. Fakkeenyaaf qooshaa ammayyuu wanti ta'aa ture malee bilbila 3 guuta power bankiin kun jechuudha. Kanaaf isiniin jedha wantoota kana bitadhaa koottaa isin fayyadan isiniin jedha. Garuu waan inni jechuu barbaadu wanti bira YouTube'n maaliif fayyadan jette obboleettiin tokko. YouTube'n faayidaan inni qabu yaani yeroo sanaa fi dhibbina garaagaraa wantoota garaagaraa irratti dagachuuf malee namni akkanatti hin fayyada yoo hin faayidaa qaba jedhee itti yaadee YouTuber banee jira jedhee yaadu nu keessaa jechuudha. Obboloota Oromoo ijoollee Oromoo keessaa jechuudha. Garuu booddee keessa ijoolleen faayidaa YouTubii beekanii waan akkasii jira banadha. Yani kiffiyyaa hin kaffale jedhu garuu waan kiffiyyaa irra hin geenye ganaadha jechuudha. Obboloonni kiffiyyaa kanfalee fi hin kanfalaa naamin jedhu. Kanaaf fayyadaan siniin jedha.
buleetii yaa kana fayyadamee inni si deebisaa wanti biraa immoo yoo jiraate immoo viidiyoo nuyi waraanne keessatti immoo dhiifaman isiniin jedha dogoggoree yoo jiraate yaani isin bohaartuuf malee waa biraatiif mitiin isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Amma guyyaa gaafa viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufuutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Isiniin jaalladhaa, isiniin kabajaan isiniin jedha. Akkasumaan immoo obboloonni wantoota ergaa karaa yuutuubiitiin dabarfachuu barbaaddan yoo jiraate keessaan na qunnama. Lakkoofsa bilbila kiyyaa maxxanee jira. Viidiyoo kiyya jala gadi bu'aa ilaalaati. Wantoota miidiyaa irratti isinii dabarsuu jira yoo ta'e obboloota keessattis ta'ee maali namni jira. Namni ergaa hin dhabu, namni mudoo hin dhabu, namni irraa barata jettanii kan yaaddan yoo jiraate odeeffannoo akkan isinii dabarsuu barbaadanii keessaan na dubbisaan isiniin jedha. Eebbifamaa, waaqayyo isin haa eebbisu. Turtii gaarii qabaadhaa. Shaaloom.